Biyyi yeroo jalqabaaf qarshii yookaan birriitti fayyadamuu jalqabde yookaan kalaqxe biyya kami? Yoo iyyaa nagaa keessanii jaalatamoo warra YouTube irraa ani ibsaadha. Viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu chaarjarii yookaan baatirii bilbila keessanii yeroo dheeraatiif akkamittiin tursiifachuu akka dandeessan waliin ilaalla. Hanga dhumaatti nu faana ta'aa isiniin jenna. Dhibbaan dhibbatti isiniif hojjetaa jechuudha. Happii tokkos dhumarra qabna isinitti agarsiisna. Happii malees immoo siitingii keessa gallee wantoota sirreessinuu ni qabna jechuudha. Kanneen YouTube channel keenyaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamuu hin dagatina. Wanti isiniif hin galle yoo jiraate immoo comment irratti nu gaafadha. Viidiyoo kana like tuqnaa jalqabna. Tolega viidiyoon keenya har'as chaarjarii akka qusatuu fi bilbilli keenya yeroo dheeraaf akka tursiisudha. Kanaaf immoo siitingii bilbila keenya nu barbaachisa. Siitingii bilbilli hunduu siitingii waan qabuuf siitingii bilbila isaa irra tuqeen seenaa jechuudha. Erga tuqxanii seentanii siitingii bilbila keessan irra gadi ni deemtu. Erga gadi deemtanii kunoo dhumarra ni dhuftu. About device kan jedhu kana si'a tokkoon ni tuqxu jechuudha. Erga sarara tuqxanii gadi ni deemtu. Erga gadi deemtanii build number kan jedhu kanaaf si'a torbaaf tuqxu jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 si'a torbaaf hin tuqxan taanaan siitingiin amma isinitti agarsiisuuf deemu kun isiniif hin banamu jechuudha. Miirra akka hin jenneef jechuudha. Kunoo developer option siitinguun kun oo isiniif hin dhumne ta'e kunoo sarchii gubbaa irratti developer option jettanii yoo barreessitan isiniif fidaa jechuudha. Siitingii kana erga argattanii tuqxanii ni seentu. Yeroo keessan yeroo isiniif fidu off jedheetu isiniif fida. Ishii kana si'a tokkoof on ni gootu jechuudha. Erga on gootanii gadi ni deemtu. Erga gadi deemtanii gara dhumaarraa limit background process kan jedhu kana si'a tokkoof ni argattu. Ishiirra si'a tokkoof ni tuqxu jechuudha. Kunoo asitti jechuudha. Standard limit irra kan jedhu irra jira jechuudha bilbilli kan nama hundaayyuu. Standard limit kan jedhu kun appiiwwan hunda eeyyama keessaan ala chaarjarii nyaatu jechuudha. Kun immoo dudduuba irratti yookaan immoo otoo isin hin beekin bilbilli keessan piroosesii godhu jechuudha. Appiiwwan hin eeyyamamneef appiiwwan chaarjariiwwan gurguddoo fixan chaarjariiwwan fixan appiiwwan humna guddaa qaban kun chaarjarii ni fixu. Isaan immoo otoo isin hin eeyyameefin standard limitii kanaan ni hojjetu jechuudha. Appiiwwan hundaaf eeyyamamaadha jechuudha kun. Inni lammaffaa no background process jedhu kun immoo appii tokkoofuu jechuudha. Appii gonkumaa appii kamiifuu akka process hin goone appiin kamuu. Innis filatamaa miti. Isa tokko kana yoo filattan yookaan isa sadaffaa kanarra yoo filattan baay'ee gaariidha jechuudha. Tokko isa jedhu kanoo 2 3 4 hanga 4tti jira. Isa keessaa isa tokko jedhu kana yoo filattan waan process at must kan jedhu kanarra isa tokkoof ni cuqaafattu jechuudha. Kunoo tokkorra ta'a jechuudha. Appiiwwan ammi sun hundi processing hin godhanii jechuudha. Appiiwwan bilbila keessan irra jiran hundi tokkitti qofatu godha. Kanaafuu ishii kanarra kaawwachuutiin chaarjariin bilbila keessanii akka isiniif qusatu taasifadhaa isiniin jenna. Siitingiin ammaa kun baay'ee gaariidha jechuudha. Gara isa lammaffaatti ceena. Tolega inni lammaffaa immoo wallpaperidha. Wallpaperii hundi keessanuu ni beektu jedhee yaada. Wallpaperii jechuun kunoo waan dudduuba bilbila irra taa'u jechuudha. Suura irra taa'u jechuudha. Gara gurraachaatti dabaluudha. Kuni amma fakkeenyaaf amma walakkaa kanaa ifa nu barbaachisa. Wallpaperii isa kanaaf jechuudha. Wallpaperii isa gurraacharra yoo godhanne garuu wallpaperoonni gurraachi yookaan immoo screenshot gootanii fayyadamuu ni dandeessu. Wallpaperii gurraacha irra ni kaawwattu jechuudha. Gurraacha irra yoo kaawwattan ifa isaallee ni xiqqeessitu jechuudha. Ifni isaa yoo xiqqaate kunoo iftisaa yoo kunoo asii iftisaa isa guddaa ture yoo xiqqeessita yoo hamma dhumaatti gootan uma rakkoon qabu jechuudha. Kunoo inuma hojjetas inuma ifas jechuudha. Kunoo naannoo kana godhattan baay'ee gaariidha jechuudha. Chaarjarii bilbila keessanii isiniif qusata jechuudha. Appiiwwan illee focus ta'ee sirriitti isiniif mul'ata.
kanaan alattis immoo chaarjarii bilbila keessanii akka isiniif qusatu ni taasisa jechuudha. Maaliif ifa asii itti dabaluu isin hin barbaachisu jechuudha. Gurraacha waan ta'eef inni ofiif ifa qaba jechuudha. Kanatti soo fayyadamtan chaarjariin bilbila keessanii isiniif qusata jechuudha. Gara sadaffaatti. Inni sadaffaa immoo aappiidha. Kill Apps jedhama. Aappii kana Play Store irraa buufachuu hin dagatina. Seenne waliin ilaalla. Yeroo jalqabaatiif yeroo seentan kunoo fuula kana qabatee isiniif dhiyaata jechuudha. Wantoota garaagaraa asii isiniif irra kaa'aa jechuudha. Waan biraatti hin bu'in asin. Kunoo asirratti aappiiwwan process gochaa jiran ilaala. Launchid Apps jedheeti. Aappiiwwan kun process gochaa jiru. Chaarjarii nyaachaa jiru jechuudha. Aappiiwwan kun akka chaarjarii nyaanneef immoo maal gochuu qabdu? Aappiin kun Kill Apps jechuun aappiiwwan ajjeesuu jechuudha. Aappiiwwan to'annoo isaa jala kaa'aa jechuudha. Kunoo mallattoo kana ni tuqxu jechuudha. User app fi kunoo system app kan jedhu bukkee kanarra si'a tokko ni tuqxu. Show the settings kan jedhu kanarra si'a tokko ni tuqxu. Edda tuqxanii kunoo availabilities keessaa kunoo Kill App kan jedhu gara dhumaa irratti on ni gootuuf jechuudha. Off jedhee isa jedhu kan si'a tokkoof tuqxanii turn on kan jedhu kanaan on gootuuf jechuudha. Aappii kanaaf eeyyama kennitu jechuudha karaa bira. Yeroo isin eeyyama kennitaniif aappiin kun amma ajjeesi yookaan immoo processii isaan gochaa jiran isaan baatirii fixaa jiran kana dhaabii jedha. Kanaafuu isa kana si'a tokkoof ni tuqxu jechuudha. Isarra erga tuqxanii starting gochaa jira jechuudha. Aappiin kun gaa kills godhee yookaan immoo akka aappiin hin hojjenne godhaa jechuudha. Kills jechuun ajjeesuu jechuudha. Kanaaf aappiiwwan ni ajjeesaa jechuudha yookaan immoo to'annoo isaa jala galfataa jechuudha. Kills app kana gaa Play Store irraa buufachuu hin dagatina. Aappiin kun baay'ee isin gargaara jechuudha. Wantoota garaagaraaf isin gargaara. Akka bilbilli keessan hin ho'ineef illee isin gargaara. Biizii akka hin taaneef illee keessattuu bilbilli keessanii ho'ataanaan aappiin kun furmaata guddaa isiniif ta'a jechuudha. Aappii kana Play Store irraa buufadhaatti fayyadamaa isiniin jenna. Kanneen YouTube channel keenyaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamuu hin dagatina. Viidiyoon keenya gaa kana fakkaatti turte. Gaaffii yoo qabaattan comment irratti nu gaafadhaa. Viidiyoon kun namoota hedduu ni gargaara. Kanaaf immoo share gochuu hin dagatina isiniin jenna. Next video biraatti hanga walitti deebinutti nagaa nuuf ta'a. Gaaffii isin gaafadheetan ture. Biyyi yeroo jalqabaatiif maallaqa yookaan qarshiitti fayyadamuu jalqabdi yookaan qarshii kalaqxee biyya kamii isiniin jedheetan ture. Biyyi qarshii kalaqxee yookaan maallaqatti fayyadamuu jalqabde biyya Chaayinaati jechuudha. Ardii Eeshiyaa keessatti kan argamtu akka addunyaa kanaatti illee qabeenyaan sadarkaa lammaffaatti kan argamtu sadarkaa lammaffaa irratti kan argamtu biyya Chaayinaati jechuudha. Biyyi Chaayinaati yeroo jalqabaatiif kan maallaqatti fayyadamuu jalqabde yookaan immoo maallaqa kalaqxee jechuudha.